hangafoota oduu. Dhaadannoo hijaaba ishee isin uffatti barumsa ishee isin baratti jechuun Maqaleetti hiriirri uummataan gaggeeffamee jira. Bidiruun Jibuutii irraa godaantota feetee gara Yemenitti imalaa turte dhindhimuun lammiilee Itoophiyaa 20 ta'an du'uun gabaafame. Namni akka suukkanneessaa haadha manaa isaa irratti raawwate murtiin du'aatti murtaa'e. Manni maree olaanaa dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa sirna eegalchiisa galmee hajjii bara 2017 ilaalchisee ibsa miidiyaaf kenne. Ashamaa harka fuune kabajamtoota daawwattoota keenya Hidaayaa irraa lallaba torbee isiniif qabadhee dhufeera. Hamma dhumaatti na faana bu'aa. Dhaadannoo hijaaba ishee isin uffatti barumsa ishee isin baratti jechuun Maqaleetti hiriirri uummataan gaggeeffamee jira. Naannoo Tigraay magaalaa Maqaleetti hiriirri nagaa ba'amee jira. Hiriirri kunis barattoonni dubartoota musliimaa hijaaba baasan malee barachuu hin dandeessan kan jedhu mormuuf akka ta'e ibsame. Biiroon barnoota magaalaa Aksum seera cabsuu fi murtii mana murtichaa cabsuun barattoota musliimaa uffannaa hijaaba baasan malee barachuu hin dandeessan jechuun barattoota barnoota irraa ari'eera. Dhimma kana irratti manni maree dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa naannichaa yeroo adda addaatti ibsa baasus qaama dhimmi ilaallatu waliin mari'atus furmaata argachuu hin dandeenye. Kanuma ilaalchisuudhaan manni marichaa hiriira nagaa waameera. Gaaffiiwwan hiriira kana irratti ka'an keessaa barattoonni barnoota isaaniitti haa deebi'an, hijaaba isaaniis ni uffatu, barnoota isaaniis ni baratu, seerri haa kabajamu, ajajni mana murtii haa kabajamu, nagaa fi haqa uummata Tigraayiif gaaffilee jedhan ka'aniiru. Bidiruun Jibuutii irraa godaantota feetee gara Yemenitti imalaa turte dhindhimuun lammiileen Itoophiyaa 20 ta'an du'uun gabaafame. Bidiruun Jibuutii irraa godaantota feetee gara Yemenitti imaltu dhindhimuu hordofee lammiileen Itoophiyaa 20 ta'an du'uun dhaabbanni godaansa addunyaa IOM beeksise. Bidiruun godaantota feetee tun sanbata darbe garuu lammiilee Itoophiyaa dubartoota 9 fi dhiirota 10 du'uun gabaafameera. Dhaabbanni IOM akka beeksisetti bidiruu lammiilee Itoophiyaa 35 feetee tun kaapiteenii lammii Yemen oofaa kan ture yoo ta'u bakka Alhajjaa jedhamutti erga dhiyaatanii booda bidiruun dhindhime. Lammiileen Itoophiyaa 15 fi lammiileen Yemen bidiruu sana oofaa turan 2 lubbuun oolaniiru. Dhaabbatichi hoogganaa damee Yemen Abdulsattar taatee gaddisiisaan kun godaantonni jiruu fooyyee barbaacha haala hamaa keessatti darbannoo yaadachiise jedhan. Manni maree olaanaa dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa sirna eegalchiisa galmee hajjii bara 2017 ilaalchee ibsa miidiyaaf kenne. Mana marii waliigala dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaatti damee hajjii fi umraa bara 2017 galmee hujjaajota fedhii hajjii taasisuu qaban ammajjii 15 bara 2017 irraa galee akka eegalu beeksise. Sirna hajjii bara 2017 kanaaf baasiin waliigalaa birrii 625 yoo ta'u kunis daballii sharafa doolaaraa irraa kan ka'e ta'uun ibsa kanarraa hubatameera. Bara 2016 baasiin hajjii murtaa'e doolaara 5,772 yoo ta'u bara kana doolaara 4,921tti gadi buusuun danda'ameera jedhame. Kunis daballii gatii sharafa doolaaraatiin wal qabatee hujjaajota akka hin cabne ilaalcha keessa galchuun ta'uun ibsameera. Daballii sharafaa doolaaraa fi fooyyessa mootummaa Saawudii taasiseerraa kan ka'e bara darbe doolaara tokko birrii 57tti sharafamaa kan ture bara kana birrii 127tti sharafamaa jiraachuu ibsameera. Kanaan dura galmeen hajjii ramadaana booda kan taasifamaa ture yoo ta'u bara kana jijjiirraa mootummaa Saawudii sirna hajjii irratti taasiseen galmeen hajjii ramadaana dura kan xumuramuu fi namoota isa booda dhufan kan hin keessummeessine ta'uun ibsuun buufataalee galmeetti dhiyaatutti osoo yeroon hin dhumeen paaspoortii fi waraqaa eenyummaa haaromee qabaachuun akka galmaa'an manni murtichaa ergaa dabarseera. Maddi Hamilton TVdha. Namni akka suukkanneessaa haadha manaa isaa irratti raawwate murtiin du'aatti murtaa'e. Himatamaan foon namaa mummuree murtii du'aatti murtaa'e jedha odeeffannoo ministeera haqaarraa argame kun. Himatamaan kun Tsaggaayee Boggalee Bayyanaa jedhama. Kutaa bulchiinsa Boolee Aanaa Duwwaa Furnaannoo Arsee Matsabal jedhamutti hagayya 27 bara 2014 tilmaaman guyyaa sa'aatii 5 irraa hanga hagayya 28 bara 2014 sa'aatii 12:30tti haadha warraa isaa osoo isheen hin argin duubaan dhufee uleen mataa dhahee of wallaalchisuun ajjeese. Booda achitti dhiisee manaa bahee sa'aatii muraasa booda deebi'ee bakka isheen itti kuftee harkisuun gara mana fincaanii mana keessa jiru geesse. Sana booda miila ishee tokko irraa muruun amma lafeen qoftee afutti foon irraa baasuun cicciree mana fincaaniitti gate. Miila ishee murame bakka lamatti cabsuun feestaala keessa kaa'e. Rifeensa ishee sirraa haadoon qaama ishee hafee immoo huccuu fi meeshaalee adda addaa irra kaa'uun hanga guyyaa 30 ji'a 12ffaa bara 2014tti mana fincaanii keessa kaa'uun akka waan tokkollee hin uumamnetti mana keessa bulaa ture. Booda guyyaa tokko ji'a 13ffaa bara 2014 hanga
16 tokkoffaa bara 2015tti mana isaa cufeef baduu isaarraa kan ka'e koomishiniin poolisii Finfinnee qorannoo eegale. Namni dhuunfaa kunis waajjira abbaa alangaa waliigala ministeera haqaa keessatti yakka dubartootaa fi daa'imman irratti raawwatamuun mana murtii olaanaa federaalaa kutaa lammaffaa ajjechaa fi reebicha cimaan himatamuun falmiin irratti taasifamaa tureera. Adeemsa falmii kana keessatti ragaan abbaa alangaa erga dhagaamee booda himatamaan ofirraa ittisuuf murtiin kennamuufis ofirraa ittisuu hin dandeenye. Haala kanaan manni murtii himatamaa kana yakkamaa ta'ee waan argeef hidhaa umrii guutuu akka itti murtaa'u murteesse. Garuu waliyyannoo abbaan alangaa dhiyeesseen manni murtii waliigala federaalaa murtii mana murtii olaanaa federaalaa hidhaa umrii guutuutti murteesse kuffisuun murtii du'aa itti murteessee jira. Dorgommii Quraanaa fi Azaan idil addunyaa marsaa lammaffaa Itoophiyaatti ammajjii 25 bara 2017 qopheessummaa waldaa Quraana Zayd ibn Saabitii fi to'annoo mana maree olaanaa dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaatiin gaggeeffamuuf qophiin barbaachisu hundi xumuramuun ibsame. Dorgommiin Quraanaa fi Azaan idil addunyaa marsaa lammaffaa Finfinneetti ammajjii 25 bara 2017 gaggeeffamuuf qophiin barbaachisu hundi xumuramuu fi keessummootni biyyoota addunyaa 60 irraa irratti hirmaatan investoroota fi namoota bebeekamoo dabalatee gara biyyaa seenaa jiraachuun ibsa miidiyaa Futeelalitti kennameen hubatameera. Dorgommiin Quraanaa fi Azaan idil addunyaa kun marsaa lamaan kan gaggeeffamu yoo ta'u, marsaa jalqabaatiin ammajjii 21 bara 2017 Hoteela Intarnaashinaal Ilillitti kan adeemsifamu yoo ta'u, marsaa lammaffaadhaan istaadiyeemii Finfinneetti kan adeemsifamu ta'uun ibsameera. Dorgommii Itoophiyaa bakka bu'uun akka addunyaatti kan dorgoman naannolee hundarraa calallee ammajjii 14 bara 2017 taasifameen dorgommii Quraana juuza 30 dhiirotaan naannoo Sumaaleerraa, dorgommii Quraana juuzii 30 dubartootaa fi Azaana dhiirotaatiin magaalaa Finfinneerraa biyya bakka bu'uun dorgommicha kan dorgoman ta'uun beekameera. Dorgommichi diinii ol kaasuun alatti maqaan gaarii biyyattii mul'isuu fi turizimii biyyaatiin murteessaa ta'uun ibsameera. Namoota saganticha irratti hirmaataniif tikkeettiin seensaa birrii 800 barattootaa fi namoota dandeettii hin qabneef qarshii 400 karaa baankii Jira, baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa, baankii Awaash, baankii Daashinii fi Teelebirriidhaan gurguramaa jiraachuun himameera. Majlisni Federaalaa miidhaa barattoota Musliimaa ilaalchisee akeekkachiisa xumuraa ministeera barnootaaf kenne. Majlisni Federaalaa miidhaa barattoota Musliimaa irratti raawwatamaa jiru ilaalchisuun yeroo xumuraatiif akeekkachiisa ministeera barnootaatiif kenneera. Barattoonni yuunivarsiitiitti hatattamaan gara barnootaatti akka deebi'anii fi rakkoo guutuu biyyattii keessatti barattoota Musliimaa irratti raawwatamaa jiru akka dhaabbatu jedhame. Kana booda teessoo maree irratti osoo hin taane dirree biraa irratti ta'a kan ol agarru jechuun akeekkachiisa isaa xumuraa dabarseera. Lammiileen Itoophiyaa 310 Liibaanos irraa gara biyyaatti deebi'an. Lammiileen Itoophiyaa Liibaanositti haala rakkisaa keessa turan 310 gara biyyaatti deebi'uu ministeerri dhimma dubartootaa fi hawaasummaa beeksise. Lammiileen kunniin wiixata torbaan darbe irraa eegalee gara biyyaatti kan deebi'an yoo ta'u, deebitoota keessaa 301 dubartoota, 9 immoo daa'imman ta'uu ragaan ministeericha irraa argame ni mul'isa. Gama biraatiin lammiileen Itoophiyaa 99 Saudi Arabiyaa irraa gara biyyaatti deebifamuun ibsameera. Deebitoota kanneen keessaa 83 dubartoota, 3 dhiirotaa fi 13 immoo daa'imman reefuu dhalatan ta'uun ibsameera. Lammiileen kunniin wayita buufata xiyyaaraa idil addunyaa boolee ga'an deeggarsaa fi kunuunsa barbaachisaa taasisuun maatii walii wal qunnamsiisuu hojjetamuun ibsame. Ebla bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti irraa eegalee hojii lammiilee gara biyyaatti deebisuun hojjetamaa jiruun lammiileen 39,898 gara biyyaatti deebi'uun ibsamee jira. Oduuwwan maddeen alaatti argannetti yoo ceenu guyyaa hojii jalqaba Tiraampiin godaantonni eeyyama hin qabne 500 ta'an to'annoo jala oolan. Doonaald Tiraamp aangoo fudhatanii sa'aatii 33 keessatti yakkamtoota eeyyama hin qabne 500 ta'an to'annoo jala oolchuu pirees sekreetariin White House haaraa Caroline Leavitt himan. Afgaaffii miidiyaa Newsmax jedhamuuf kennanii Leavitt qondaalonni to'annoo daangaa fi godaantota hatattamaan hojiin deebi'anii yakkamtootaa fi kanneen seeraan ala jiran biyya baasuu eegalaniiru jedhan. Kanneen to'annoo jala oolan gara biyya isaaniitti ergamu jedhan. Balalliin xiyyaara biyyattii isaan deebisu hojii jalqabeera jechuun dubbataniiru. Akkasumas Doonaald Tiraamp erga aangoo qabatanii booda hojiiwwan gurguddoo hojjetan keessaa tokko biyyattii keessatti saala dheeraaf dubartoota qofaaf beekamtii kennuudha. Kunis yeroo aangoo pireezidaantii duraanii Joo Baayiden turetti eegumsa namoota saala jijjiiratanii kennamu kan haquudha. Dhiiraaf dubartoota qofaaf beekamtii kennuun ajaja Tiraamp keessaa isa barbaachisaa ta'uun beekameera. Tiraamp yeroo kakatanitti hadha irraa eegalee imaamanni mootummaa Ameerikaa sara lama qofa dhiiraa fi dubaraaf beekamtii kan kennuudha jechuun mirkaneessaniiru. Haaluma kanaan pireezidaantii Tiraamp
namoonni saala isaanii jijjiiratan ispoortii dubartootaa irratti akka hin hirmaanne ajaja dhorkuun baasu jedhamee eegamaa jira. Maddi BBCdha. Masrii fi Somaaliyaan hariiroo qaban sadarkaa walta'iinsa tarsiimootti guddisuuf walii galan. Waliigaltichi nageenya cimsuu, misooma diinagdeetti fufiinsa qabu dhugoomsuu, rakkoo gamtaa naannolee Gaafa Afrikaatii fi Galaana Diimaa furuutti xiyyeeffata jedhame. Walta'iinsi damee siyaasaa, waraanaa, diinagdee fi aadaan taasifame kun biyyoonni lamaan walitti dhiyeenya hojjechuuf kutannoo qabaachuu kan calaqqisiisudha jedhame. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa lallaba torbee torban kanaaf qabanne kana fakkaata. Amma torban dhufuutti wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.